Ashama harka fuuni kun har'aata sinoon har'aanni sinoon yeroo adda addaatti dhibeewwan adda addaa sochii qaamaan wal qabsiisuudhaan barnoota kenna. Har'as dhibee sukkaaraa sochii qaamaan wal qabsiisuun barnoota kennuuf jirra. Barnoota har'aa keessatti dhibeen sukkaaraa maal akka ta'e akaakuu adda addaa akka jiran isaan akaakuu sana in ilaalla. Itti fufuudhaan sochii qaamaa akkamii akka fayyadamnuuf nyaata akkamii fayyadamuu qabna kan fayyadamuu qabnu kan jedhu ilaalla. Nu hordofaa har'aata sinoon galatooma. Egaan hordoftoota har'aata sinoon bitootessa 5 guyyaa irraa dhibee sukkaaraa sochii qaamaa wal qabsiisuudhaan kan ilaallu ta'a. Gosa nyaataalee ilaaluudhaaf deemna. Egaa dhibeen sukkaaraa yoo ka'u waa'ee gulukoosii fi insulinii beekuun gaariidha. Gulukoosiin maal, insuliniin maali kan jedhu jechaadha. Nyaanni erga bullaa'een booda gara gulukoosiitti jijjiiramu immoo gosa nyaataa isa kamii jennees beekuun gaarii ta'a. Isa kanaaf fakkeenyi kaarboohayidireetiidha. Kaarboohayidireetiin gosni nyaataa kaarboohayidireetii gara bu'aan isaa dhumaa yookaan gara annisaatti jijjiiramuuf yeroo deemu gulukoosiitti jijjiirama. Egaa paankireesii keessaa immoo insuliniitu burqa. Insuliniin kun faayidaan isaa gulukoosii hidda dhiigaa keessa jiru kana gara seelotaatti erguudhaan akka isaan oomisha annisaadhaaf oolan taasisaa jechaadha. Egaa dhibeen sukkaaraa maaf uumama kan jennuun baay'inni gulukoosii blood vessel keessatti baay'achuu yookaan ujummoo dhiigaa keessatti baay'achuudhaanidha kan inni uumamu. Dhibeewwan sukkaaraa kana bakkoota adda addaa afuritti yoo qoodaman isaan keessaa warreen ijoo lama type 1 fi type 2 ilaalla. Kan yeroo ulfaa uumaman ulfa booda uumaman jiraachuu danda'u. Isaan kana dhiibnee kanneen ijoo kana irratti hundoofne. Type 1 keessatti type 1 irra caalu daa'imman kan uumu yoo ta'u type 1 keessatti rakkoo insuliniitu jira. Raajijiin keenya insulinii hedduminaan oomishuu dadhaba. Sababa kanaan gulukoosiin seelii dhiigaa yookaan ujummoo dhiigaa keessatti baay'ata. Ujummoo dhiigaa keessatti gulukoosiin baay'achuun immoo akka nuyi dhibee dhiibbaa sukkaaraa type 1 jedhamu kanaaf saaxilamnu taasisa. Inni kun irra jireessa daa'imman keessatti mul'ata. Kanaaf kan inni ittiin to'atamu marfee insulinii fudhachuudhaan jechaadha. Inni itti aanu type 2dha. Type 2 immoo sababni inni uumamuu fi waa'ee oomisha insulinii qofaa osoo hin taane oomishni insulinii jiraatee seelonni insuliniidhaaf deebii kennuu dadhabuudhaan uumama. Immoo gulukoosiin akka dhiiga keessatti baay'atu taasisa. Yeroo kana sukkaaraan dhibame jenna jechaadha. Isaan kanaaf sababa kan ta'u ulfaatina humnaa olii, taa'aa ooluu, dhaala warrarraa kan dhaalluu fi nyaata madaalamaa ta'e dhabuudha jechuun nyaatota sukkaaraa baay'atan fudhachuu jechuudha. Egaa type 2 kun insulin resistant jedhama. Maaliif insuliniin akka mallattoo xaasana argaa jirtanitti insuliniin gara seelotaatti akka hin seenne ittisu gulukoosii ittisuudhaani insuliniin deeggarsanni gulukoosiidhaaf taasisu sana ittisa jechaadha. Baay'inaan ga'eessota waggaa 40 olii keessatti kan mul'atu yoo ta'u mallattoon isaa suuta mul'ataa deema jechaadha. Nyaatota to'achuudhaanii to'achuu dandeenya. Nyaatota sukkaara baay'atan kana hir'isuu qabna jechaadha. Egaan sochiin qaamaa type 2 kana ittisuudhaaf ni fayyada. Egaa irra caalaa akkuma sila dubbanne ga'eessota umurii 40 keessatti type 2 baay'ata. Isaan kun immoo si'a baay'ee namoota gurguddaa waan ta'aniif akka dargaggoota dirreerra ba'anii fiiguu, ispoortii adda addaa hojjechuu kana ni qaanfatu yookaan baay'een hirmaatanii. Isa kanaaf mana keessatti sochiiwwan akka kanaa yoo hojjetan amma eeggannoodhaan akka jilbeenfachuu gadi taane deebinee achi ol ka'u. Isa kana turtii daqiiqaa sekendii 30 taasisuudhaan dhiibbaa type 2 diabetic mellitus yookaan dhibee sukkaaraa type 2dhaan nutti dhufu hir'isuudhaaf to'achuu dandeenya jechuudha. Inni kuni haynii jedhama afaan Ingiliffaatiin. Kana jechuun miila gara qomaatti achi ol fiduudha. Inni kun immoo miila kallattii bitaa fi mirgaadhaan kaasuudha. Isaan kana sekendii 40 yoo hojjenne baay'ee bu'aa qabeessa taana jechuudha. Sochiileen kun akkam godhu yoo jettanii insuliniin akka inni burquu fi ni taasisu. Seelonni akka isaan sirriitti annisaa barbaadan dirqisiisu. Maaliif seelonni sochii qaamaa irratti hirmaatu waan ta'eef annisaa akka barbaadan dirqisiisu. Akkasumas aerobiksiidha sochiileen kun jechuun sochiiwwan qilleensa oksijiinii fayyadamaa dalagaman wanta ta'eef
sochiileen akkasii immoo kaarboohayidireetii kana baay'inaan fayyadamu yeroo kana amma giluukoosii dhiiga keessaa hir'isaa deemnaa jechuudha. Kana dhaabbiidhaan luka keenya qixa gatiittii keenyaatiin gargar banuudhaan gara duubaatti ol dachaasuudhaan yoo hojjenne inni kunis turtii sekendii 40dhaaf yoo hojjenne gaarii ta'a, bu'aa qabeessa ta'uu dandeenya jechuudha. Sochiiwwan bifa kanaa qaban illee sochiiwwan aeroobiksiidhuma ta'uu isaan kanas otuu iddoo bal'aa hin barbaadin qe'ee keenyatti hojjechuu dandeenya. Bifa kanaan dhibee sukkaaraa to'achuu dandeenya jechuudha. Keessattuu dhibee sukkaaraa kan type 2 ittiin jennu jechuudha. Inni kun bifa isuma kan ammaa ta'e sochiin harkaa maal akka fakkaachuu qabudha. Harka keenyas duukaa yoo fayyadamaa deemnu irreen booda harka bitaa fi mirgaatti miila kaasuudhaan irreen mudhii olii fi irreen mudhii gadi akka inni sochii keessatti hirmaatu taasifna. Adeemsa kana keessatti oksijiinii haalaan fudhataa deemna. Kanaaf gubamni soorataa kaarboohayidireetii inni gaggeeffama. Kanaaf baay'inni dhiigaa giluukoosii yookaan sukkaaraa dhiiga keessatti argamu gara seelotaatti seenuudhaan seelotaa fi annisaa kennuudhaan akka hir'ataa deemu taasisaa jechuudha. Amma sochiin kun irra deebiidhaan agarsiifamaa jira. Sochii tokko gaafa hojjettanii wanti beekuu qabdanii repetitionii xiqqaatu 3 qabaachuu qaba. Frequency yeroo turtii dureeshiniin isaa kun sekendii 30f hojjeta. Si'a 3 hojjechuudha. Inni kun baay'ee bu'aa qabeessa akka nu taasisa. Haayinii kan sila dubbanne kan sila hojjette ammas irra deebitee hojjetaa jirti mucayyoon kun. Kanaaf irra deebinee bifa kana si'a 3 sochiilee isinitti agarsiise kana akkasumas sochiilee garaagaraa bu'aa qabeessa ta'anii yookaan osoo isin annisaa keessan sirriitti oksijiinii gara oksijiiniin kaarboohayidireetii qaama keessan keessatti argamu gubuudhaan gara annisaatti akka jijjiiru fayyadama jechuudha. Kanatti fufuudhaan egaa akkamitti type 2 treat goona kan jedhudha. Healthy diet follow gochuun nyaanni keenya sukkaara baay'achuu hin qabu. Nyaatota sukkaara hin qabne fayyadamuudha. Darbinee sochii qaamaa hirmaachuudha. Amma nyaatota sukkaara hin qabne gaafa jennu warreen akka kuduraa muduraa kana ta'ee of eeggannoodhaan warra sukkaara qaban hir'isuu qabna. Warreen akka Coca-Cola kana warra akka fatty foodies kanneen ta'anii isaanis hir'isuu ni qabna jechaadha. Dhiphachuullee dhiisuu qabna. Akkasumas ulfaatina keenya to'achuu qabna. Hirriba ga'aa rafuu qabna. Dhiphina ittisuu qabna jechaadha. Bifa kanaan gabaabamatti maal gochuu qabna? Improve gochuu qabna haala nyaataa keenya yeroo sochii qaamaa yeroo hundaa hojjechuu. Egaan yeroo kana jedhutti medication yookaan ogeessa fayyaa yookaan doktara keessan haasofsiisuun gaarii ta'a jechuudha. Warreen amma isinitti hime kana raawwachaa jechaadha. Haala nyaataa sirreessuu waa hundaa kana dabalate walumaa galatti haala nyaataa sirreessuu darbee sochii qaamaa idilee hirmaachuu doktaraa dubbisuu na jireenya keenya jijjiiruu jechaadha. Galatooma qophiin keenya irraa kanuma irratti raawwata. Har'aatu siin waliin hordofaa fayyaa ta'a.